Tole maqaa kirraan jalqaba maqaa keenyu jedhu. Maqaan koo Taakkalee Lammaan jedhama. Lammii Raasiyoon jedhama. Maqaan koo Obbo Marsan Toluu Afataan jedhama. Yeroon Waggaariin jedhama. Galatoomi gaaffii wayii si gaafadha eeyyamamaadha. Ishi rakkoon qabu. Gaaffii makmaaksa afaan Oromooti. Ola akkasaan si gaafadha sa'aafiin adeebistaa jechuudha. Midhaan warra raatuu bakka duwwaa. Midhaan warra raatuu bona nyaatu. Bona nyaatu. Gannaaf bona nyaatu. Beeku. Bunaa ganna nyaatu jedha Oromoon. Hin beeku. Yaali. Takkaamayyuu dhagee hin beeku. Gaaffii lammaffaa innis makmaaksumadha sin gaafadha. Osoo gubadhuun kolfa jette eenyutu akkas jedhe? Buna. Akaay. Talbaa. Gubadhuun kolfa jette? Akaay. Fandishaa. Qeerransa eegee qaban. Gadi hin dhiisanii. Maaliif akkas jedhame? Hamaa waan ta'eef hin qabani jalqabumaa erga qabame immoo gad dhiisnaan miidhaa waan namarraan gahuuf jechuudha. Gadi hin dhiisanii. Maaliif akkas jedhame sitti fakkaata? Gad dhiisnaan waanuma nama fixuu natti fakkaata kanaaf. Gadi hin dhiisan. Galatoomi garuu maaliif akkas jedhame sitti fakkaata? Achii beennaani waan inni godhu murteessaa achii beenna. Qeerransa eegeen qaban gadi dhiisanii jedha Oromoon. Maaliif akkas jedhame sitti fakkaata? Kana jechuun qeerransi yoo qabdee booda yoo gad dhiiftee sitti galagalee akkasii nyaanneef ta'a. Normaalii baagiraawundiin isaa waan baay'ee ta'uu danda'a garuu waan cimaa erga qabdee gad dhiisuun qabdu. Qabnaan hin gadhiisan. Maaliif akkas jedhame sitti fakkaata? Jechuun waan hin yaadamne gatii ta'ee fi erga biraan gaan immoo biraan deebi'uu miti qaba. Ishi galatoomi gaaffiin koo inni arfaffaan loogoon kun argitee beektaa kan dhaabbata kamii sitti fakkaata? Sabbatatti waan an argee natti fakkaata. Adaadii waan jedhu waan akkasii. Anu argee hin beeku. Hin beeku. Argee hin beeku. Hin beeku. Adaadaa koo kan jedhu kana magaalaa Sabbataa warra bakka ta'etti argeen ture. Waanuma akkasiiti. Galatoome dhaabbanni keenya Adaadii Koos ICT kaampaanii jedhama. Sabbatattidha head office keenya kan inni argamu. Wantoota akka weebsaayitii develop gochuu, sooftiweerii develop gochuu fi viidiyoo waraabuu piroodakshinii garaagaraa wantoota akkas akkasii hojjeta. Gara fuuldura yoo wantoota kana barbaadan isinillee hojjechiifachuu dandeessu. Galatooma. Osoo kaleessi boortee har'i roobii ta'a ture. Yeroo jettu guyyaa maalirra dhaabbattee ture? Guyyaa wiixataa. Dhabdeetta. Yaali. Osoo kaleessi boortee har'i roobii ta'a ture. Yeroo jettu jecha guyyaa maalirra dhaabbattee ture? Guyyaa kibxataadha. Jimaata. Facaasira. Osoo kaleessi boorta'ee yaaluu nan danda'a miti sa'aatii qaba. Kaleessi boorta'ee har'i maal ta'e iskiirinaadhi. Osoo kaleessi boorta'e har'i roobii ta'a ture. Yeroo jecha kana jedhu maalirra dhaabbatteeti? Kibxata dhagaa. Carraa lama sii kennaa tokko kan biraa dabalatee yaaluu dandeessa. Kaleessi boorta'ee har'a roobii natti cimi. Yaalu? Carraa lama kana sii kenneera. Irranaa dibee takkaati. Osoo kaleessi boorta'e har'i roobii ta'a ture. Yeroo jecha kana jedhu maalirra dhaabbatteeti? Kaleessi boorta'ee har'i roobii ta'a. Guyyaa sana gaafattee wanti jiru noormaalii godha. Wiixata ta'a. Osoo kaleessi boorta'e har'i jimaata ta'a ture. Gaaffii kana nama baay'een na gaafate garuu deebisee hin beeku. Natti cima. Yaali. Yeroo baay'ee yaali garuu hin dandeessu. Waan nu wajjiniin turteef galatoomii baay'ee galatoomii. Galatoomaa isinis. Galatoomii leelisee waan nu wajjiniin turteef baay'ee galatoomii. Galatoome atillee. Galatoomii lammii nu wajjiniin gaaffiif deebii waan gooteefi. Galatoomaa isinis. Galatoomii baay'ee galatoomii waan nu wajjiniin turteef xumurreerra gaaffii. Faadha. Galatooma. Jabaadhas. Guddaa galatoomii waan nu wajjiniin turteef. Galatoomaa isinillee.